Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Ayuun Ashamaar Kafuunee jirtu ilmaan Oromoo. Kan addunyaa kanarra argamtan hundi keessan akkam naga qabdu jirtu. Jireenyi badhaadha. Warra amantaa biraa hordoftanis wayyaa akkam jirtu. Egaa gabbannee jiralleedha haaluma jireenyaati. Yuutuuba kanarratti teleguu hedduu ulfaatte. Haalli jireenyi mana namaa keessa dalaguun kun baay'ee ulfaata. Hundaafuu ka'eeruma. Egaa akkasii isiniin jedha. Wanta dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa kanarra deddeemu argee hedduu qalbiin na cabde. Dhimma daa'imman lamaan haati biddeena yookaan haati biddeena ijoollee ajjeeste sanarratti wallaahi akkaan onnee na cabsite daa'imman sun akkaan garaa na nyaatte. Namni daa'imman saniif qalbii hin cabne hin jira jedhee hin yaadu. Sababbiin isaas daa'imman tunni yaani tolaa badaa hin beektu. Kuni bade kuni tole akkasuma immoo bakka silaa namni gahu geettee of hin agarre daa'imman kichuu kutte jechuudha namittiin suni. Rabbiin bichaa waan isii godhu wallaahi kanuma arginu ta'a. Ammaaf garuu isiin ajjeestee jirti. Daa'imman sana akkamitti harka maaliitiin akka isiin ajjeestee bichaa wallaahi namatti bakka maal akka jedhee dubbadhu. Na ulfaata wallaahi nama tamarrara hedduu garaa nama nyaatti daa'imman. Osoo nyaattee garaa hin quufin. Osoo taphattee of hin argini. Osoo bakka namni gahu hin gahin. Kichuu kutuunis baay'ee nama zazzansiisa. Egaa akkasii waan hin jedhanis waan dubbatanis nama wallaalchisa. Maaliif garuu bara akkamii keessa jirra? Yaa uummata Oromoo maali gara jabummaan hangas ga'u kun? Osoo abbaa san ajjeestee maal qaba? Wallaahi yaani tarii yookaan abbamaan walitti aarte ta'a. Niitiin suni abbaa ijoolleetii walitti aarte ta'uu mala. Yaani waan abbaa ijoollee saniitiin walitti aarteef aara daa'imman waa takka hin beekne kan nyaattee garaa hin quufin kan taphattee of hin argin haadha isiituyyuu rabbiin irraa fudhate haati irraa duute jedhani. Innaa silaa yatiima kana ofitti qabdee akka gaariitti guddisuu qabdi. Yoo hin dandeenye taate immoo dhiistee biraa deemuu qabdi jenna. Miidhaa hagas ga'u irratti raawwatuunis akkaan nama gaddisiisa. Hamma ijoollee sanarratti waan akkasii raawwattu osoo abbaa ijoollee sanarratti raawwatte nama hin gaddisiisu. Sababni isaas abbaan bakka namni gahu ga'ee jira waan namni argu argee jira. Ilmaan tanaayyuu argate. Ilmaan tunniin gana abdii biyyaa boru yookaan barattee bakka guddaa gahuu dandeetti. Daa'imman tana kichuu kutuu hin qabdu dhimma abbaatiif jettee jechuudha. Tarii yookaan abbamaan wal lolte ta'a malee wanti hangana lubbuu daa'imman sanii baasisu waan jiru natti fakkaatu. Daa'immanis yoo aarsitee yookaan mootiyyuu bakka hin jiraami. Ijoolleen yookaan waltayuu dhabuu fa'aallee yoo ta'e yoo dandeette guddisuu yoo dadhabde immoo abbaan furmaata itti ilaalladhu jechuu ni qabdi. Malee daa'imman kana ajjeesuu miti waanuma biraatiyyuu uleenuu dhayu ilmaan haadha hin qabne yatiima isirraan eeggamu tureyyuu wallaahi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa hedduu barri keessa jiru kun bara akkamii akka ta'e bichaa. Daa'imman tana garuu maa fixannu nama? Daa'imman waa takka hin beekne tanni. Dhimmi daa'immanii kun deddeebi'ee jiraayyuu hunduun wallaahi. Yeroo meeqaaf deebi'ee jira? Finfinnee san keessatti yeroo lammaffaadhaan fakkaate ijoollee lama bakka takkatti sanuu ilmaan abbaa tokko daa'imman mana tokko keessa maatii tokko keessa daa'imman lama bakka takkatti ajjeesuun kun marraa lama yeroo lammaffaa deebi'ee jira dhiyeennuma kanatti yaani waggaa yoo osoo hin geenne jechuudha. Waggaa waan geenne natti fakkaatu amma duraa takkeen illee. Inni akkasii akka haadhatti osoo ilaalanii wallaahi baay'ee namatti tola. Erga mana nama tokkoo seenanii yookaan dalagatuuf yookaan mootiyyuu hireen bakka san fidde dandeettu akka haadhatitti ilaaluu yoo dadhabde immoo itti dhiistee biraa deemuudha malee dhayuunuu isirraa eeggama natti fakkaatu. Hundaafuu yaa shamarran teenya warreen inshaallah ilmaan teessan nama itti qaxarattanillee yaani nama isiniif laalu
itti hojjettuu fa'aa fudhattanillee nama ofirraa ilaaluun hedduu bareeduma. Nama kana nama akkamii akka ta'e ofirraa ilaalan malee akkanuma calma jedhanii ilmaan ofii itti gatanii deemuun hedduu nama sodaachisaa jira yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Namnis haadhaaf abbaanis hin ta'ani yaani namni waan qoonqoo ofii waan ittiin jiraatu dalagachuudhaaf olii gad socho'anii ilmaan tana namatti dhiifatanii deemuu qaban waan ta'eef nama barbaachisa. Nama ilmaan irratti gatan keessattuu nama ilmaan irratti gatatan laallachuun akkaan waan barbaachisu wallahi. Qidaa lakkaa arabban kanaa fi kaamera mana keessa galfatti yeroo waa'ee warri ijoollee qabu. Arabban warri ijoollee qabu baay'inaan kaamera mana keessaa qaban. Wallahi bareeda godhani. Waan ilmaan isaaniirra jiru bakka iddoo jiran san ta'anii ilaalan. Baay'ee bareeda wallahi. Akkasii haala kulli haalitti haalli ijoollee sun itti ajjeefamte waan akkaan garaa nama nyaatuuti. Wanti godhan hin jiru seerri biyya keenya waan namitti isan godhu garuu isii odoo ajjeesan illee maal fayyaddi? Sa'aatima sanitti illee odoo gaasiitti naqanii gubanii homaa hin fayyaddu. Dhiiga daa'imman sanii hin deebisa jedhee yaadu ol lubbuun isii sun jechuudha. Lubbuun isii takkatti sun dhiiga daa'imman sanii waan deebisu namatti fakkaatu hin deebisulleedha. Dhimma akkanaa kanarratti garuu mootummaan odoo gadi fageenyaan dalage hedduutas nama jedha. Wallaahi amma duraa sanii utuu jechuudha. Intalattii amma dura mana keessa hojjettu ijoollee lama qalxisan osoo yaani murtii gahaatti kennanii itti waan deddeebi'ullee hin fakkaatu garuu deddeebi'aa jira dhimmi daa'imman ajjechaa kun. Daa'imman afaan hin beekne daa'imman homaa hin beekne miidhaa cimaarraan ga'uun kun deddeebi'aa jira garuu dhimma kana mootummaan furmaata guddaatti kennuu qaba wallaahi. Garaa nu gubdee maal abboo isii nyaachistee obaastee guyyaa takkas ta'e. Biyya takkas ta'e harka isiit irraa nyaachiftee obaastee argitee waliin jiraattee mana tokko keessa akka faamilii waliin jiraatan dhiisi. Nutumtuu warri sooshaal miidiyaa kanarratti hanga amma ijoolleen tun duuta olii gad oofan argaa jirru akkam nama tayaa garaan. Sanuu dubartii ta'anii akkamitti ilmoo akkamitti akka argatanii odoo beekan. Wallaahi baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee namatti dhagahama. Hundaafuu wanti godhan hin jirtu. Harka mootummaa galtee jirti. Isiin duutullee homaa hin fayyaddu. Faayidaa hin qabdu. Duutullee faayidaa hin qabdu. Akkasii nagaya naa taasiniin jedha. Hedduu miira keessa na galchite wallaahi daa'imman sun. Hedduu takka imimmaan qabachuu dadhabe.